Nagama. Nagama. Yeah. Okay. Hello. Yeah. Utuu dubbii keenyatti hin seenini torban darbe kana nama guddaa nama waggaa 50 beeku nama wallaansoo Oromoo keessatti dulloometu dhiyoo kana du'e. Namichi kuni Haji Biiftuu jedhama. Gosaan warra Asallaati. Adaraa al tokko nama kana yaadachuudhaafi kaanee ijaajjinee daqiiqaa tokkoof Waaqayyo lubbuu isaa lafa qabanaa akka kaa'uu fi Waaqa kadhannaaf. Thank you. Yeah. Waan Oromoon jedhu yaa nama har'aa kan du'en kaafattu kan jiru waan gaafattu yabowwaa si durri bowwaa. Yabowwaa si durri bowwaa. Warra du'e kaafachuu hin dandeenye, warra jiru beekaa waa gaafachuu hin dandeenye, ofiin balbala ofitti cufee taa'aa jechaadha. Qabsoon bilisummaa warra du'eef warra jirutu wajjin qabsaawa. Warra du'e du'aa kaafachuu. Warra du'e du'aa kaafachuu. Yeroo hundaayyuu namni Oromoo lakkoobsi isaa hedduudha. Oromummaa kanaaf kan du'e lakkaawameennu. Har'as du'aa jira. Warra du'e kana yoo yaadannu ta'e, warra du'e kana du'aan kaafannu yoo ta'e, abdiin qabna. Namni jagna isaa gamna isaa hin kabanye, hin faarfanne, fuuldureen isaa dukkana. Kanaaf iyyuu namni gaafa jiru gosaa golaa waa ta'e dhiigee yaadatamuu qaba. Eessattuu kan isin dinquu biyya kana keessatti kan beekamu warruma birrii qabudha. Namni yaada qabu miti kan beekamu. Yaada qabaachuu miti. Birrii qabaachuu. Maal abbaa ishee yaada hin bitu gabaa dhaqanii bitu. Hin jiru waan akkanaa. Birrii waa hundan bitu. Keessumaa immoo Oromummaa birriin hin bitu. Oromummaa birriin bituu hin danda'u. Maaliifi Oromummaan dhugaadha. Dhugaan kun immoo kan nama tokkoo miti. Kan uummata Oromooti. Kanaaf iyyuu warri sirbitanis yeroo sirbi keessan beekamee jedhu akka isinitti deemtan iyyuu hin jijjiiramu. Warri waa barsiifne jettanis
meron Finfinnee University barsiisaa ture. Warri biyya Ameerikaanii biyya Ingilizii dhaqee dhufe kun hogguma kifilii galan when I was in England jedhanii jalqabu. Ya sareeda dhiqaa ture when he was in England. Na waan guddaa biyya faranjii dhaqu galuun beekaa naman taasisu. Beekaa kan nama taasisu beekumsi eessaa argama? Aadaa keessaa argama. Beekumsi Oromoo eessaa argama? Aadaa Oromoo keessaa argama. Aadaa dhageettii Oromoo keessaa argama. Oromoo baay'eetu barate. Ammas yana Profeesarii iyyuu lakkoofsi isaanii xinnoo nama dhibuutti ka'eera. Doktoriin aniyyuu doktoriidha. Garuu Oromoon amma warri ekspertii ta'anii doktorii ta'anii biyya Afrikaa irra deemanii rakkoo Afrikaa hiikuu danda'an illee baay'ee qabna. Maal warri akkana ala deemee rakkoo ormaayyuu hiikuu danda'u kuni akkamitti rakkoo Oromoo hiikuu dadhabe? Yoo jettanii waan inni rakkoo Oromoo hiikuu dadhabeef waa tokko. Wanni tokko sun maali? Seenaa Oromoon beeku. Argaa dhageettii Oromoon qabu. Tarrabaa dhukkisuun maal akka ta'e hin beeku. Dhawaa dhibaayyuun maal akka ta'e, soqaa safaqi maal akka ta'e hin beeku. Hin beeku. Oromoodha ofiin jedhamu. Oromoon beekumsa. Oromoon akka itti yaadanidha. Of course Oromoodhaan dhiigisiin jira. Dhiigisiin jira. Garuu dhiigisa duraa miti. Oromoo afuuftuun, Oromoo sobduun, hattuun meeqa jira. Kanaafiyyuu Oromoonis akkuma sanyii namaatu hamaas gaariis qaba. Hamaas gaariis qaba. Oromoo kan nama taasisu beekumsa saasan qabaachuudha. Akka eenyu Dr. Sambatoon jedhetti artikiliin 1994 katabame Tiriwilsii Baakstarii fi Yaan Hultiintuu ediitii godhe matsaaba sana Being and Becoming Oromoodha. Inna dinqaa har'a waggaa 35 booddee kottu waa'ee Oromummaa nutti mii jettanii na waamtanii warri kun rafaa ba'e moo? Waggaa 30 kana artikelii kana hin argine moo? Yookiin immoo yeroo ittiin nagadantu amma moo? Hin mi'aaye moo? Gatii baasuutti ka'e moo? Oromummaan kuni gaaffii baay'ee namatti kaasa. Artikiliin sun taayitaliinsaa Tradition, Consciousness and Identity. Maal jechaadha? Tradition jechuun waan Oromoon dhalaa dhalatti dabarsaa aadaasaa, gadaasaa, seenaasaa, argaa dhageettiisaa, waan hayyuu, waan wayyuu, waan tarrabbaa, waan dhukkisuu, waan dhawaa, waan dhibaayyuu, waan soqaa, waan safaqaa, waan inni dabarsaa, walitti dabarsaa asiin ga'e kan beekuu jechuudha. Wanni Oromummaan irra ijaajjitu traditionii Oromoo kan oral tradition jedha faranjiin. Oral tradition jechuun nama Itoophiyaa keessatti maal caaffattee qabda ree? Yoo soba caafanii dhugaa ta'a.
Yoo caafamuu baate immoo dhugaan soba ta'a. Rakkoon Itoophiyaa soba. Maqaan Itoophiyaa jedhu kun maqaa Girikiiti. Maqaa Girikiiti. Nuyi Girikii miti abadan. Lakini nuyi Itoophiyaa miti Habashaa jedhamna. Maqaan Habashaa jedhu kun afaan Arabaati. Nuyi Araba miti. We are Africans. Nuyi ummata gurraacha. Nuyi ilmaan waaqa gurraachaati. Kanaaf iyyuu waan hin qabne hin dhaadatina. Isa qabdan immoo otoo hin rifatin, otoo irraa hin qaaneffatin himachuu danda'uu qabdu. Maal akka taatan. Tradition jechuun waan baay'eetu wordii tradition jedhu kan keessa jira. Argaa dhageettiin traditionii kana keessa jira. Yoo namni dhukkubsate qoricha kan barbaadanii fi baala mukaatii fi hidda mukaarraa barbaadanii beekumsi sun traditionii kana keessa jira. Cirreessa jedhama. Beekumsa. Nama beekutu waa ijaara. Waldhaalumni waa tokkon ijaaru. Waa diiga malee waan ijaaru. Itoophiyaan biyya waldhaaluma irratti ijaaramteedha. Kan baay'ee isin dinqu waan hin jirre himachuun ani nugusa yoon jedhe ani mootiidha yoon of hin jedhe jechuun koo mootii nan taasisu yoon hojiidhaan hin agarsiisu ta'e. Kanaaf iyyuu maali wanni itti isin hirkattanii jirtan har'a dudduuba keessa waa jira. Yoo dudduuba keessan argaa dhageettiin Oromoo hin jiru ta'e ji'oogiraafiitti PhD qabaatte, kominikeeshiniitti maastarsii qabaatte, fiiziksiitti political saayinsiitti doktorii taate kijiba sun hunduu waan Oromoon beektu yoo ta'e Oromoodhaaf faayidaan qabdu garaa kee ittiin guuttachuu dandeessa. Tamaaruun garaadhuma ofii guuttachuudhaaf yoo ta'e isa kana tokkoon keenya of gaafachuu qabna. Of gaafachuu qabna. Yeroo hundaa waa'ee anyuwaa beektu anyuwaak warra jedhamu warra Gambeellaa anyuwaak jedhamu. Waa'ee anyuwaa kana baay'een dinqifadha. Anyuwaan yoggaa karaa deemu nama 7 nama 8 ta'anii deemu. Yoggaa karaa deeman kana midhaan bilchaataa galaa baatanii deeman. Saafiyaa qabu. Saafiyaa beektu? Saafiyaa beektu? Saafiyaa maal jedhanitti mure? Waan akka qorqorroo wayiitti waan itti marqatanidha. Na daakuu baatanii deemu warri anyuwaa kun. Deemanii yoggaa beela'an ibidda bobeessanii muka jalatti marqatanii wajjiniin nyaatu. Yoo daakuun isaanii xinnoo taate nama 8 hin quubsitu taate jara keessaa nama 2-3 filaniiti marqaa sana marqanii warri kaan gaaddisa ciisee namni 3 marqaa sana nyaatee fixa. Amma warri nyaate kun birrii fuudhaniitu gabaa barbaadu gabaa deemu daakuu fiduudhaaf. Daakuu barbaaduudha gabaa deemu. Warri nyaatin gaaddisa ciisaa jira. Isaan eegaa jira gabaadhaa hamma daakuu fidanitti. Gabaa dhaqanii yoo gabaadhaa daakuu dhaban deebi'anii himuun dirqama. Achiin hafuun
aadaa anyuwaa keessatti du'aan nama adabsiisa. Maaliif waan xinnoo guruppiin sun qabu nyaatanii fixanii daakuu barbaacha deemanii achiin hafuun isa bitireera. Kun Oromoodhaaf fakkeenya guddaa ta'uu qaba. Isin warri akka koo karaabaatii hidhattanii shamizii adii qabdan kun abbaan keessan gabareedha. Ofii nyaachuu dhiiseetu isin qallabee uffata ofiin hin uffatin isinitti bitee ofii agabuu bulee daakuudha fidee dhufa ilmi koo intalli koo jedhee gabaatti isin erge. Gabaa dhuftanii achi keessatti of dagatan yoo ta'e nama gaafachiisa. Seenaan nama gaafata. Dhaloonni dhufu nama gaafata. Harama Oromoo warra darbatu abaluu faana akkana godhanii qanyaama shabaluu akkana godhee jennee hamataa jirra miti. Isinis nama tamtu bor akka nama tamne hara yoo waan godhin. Namni biyya lafaa kana wanni dhufuu fi gaafa deebitanii deemtan du'igaa namni waan hafu miti. Yoo achi eega duune booddee waan nu gaafatu ta'e maal himna laata, maal goonee dhufne, maal arginee dhufne jettanii akka himtan isiniif waaqa keessan duwwaatu beeka. So tradition jechaan kitaabaan ani fi jaartiin koo katabne kana sacred knowledge tradition jedha. Tradition jechaani kuusaa Oromoon hamma har'aatti kuuse beekumsa isaa, eenyummaa isaa, oromummaa isaa beekuu jechuudha. Sana beekuu jechuudha. Nuyi dhalannee utuu lafaan bahin mana tamaarii dhanne. Abbaa keenyarraa waan dhaalle hin qabne. Yeroo mana barumsaa dhannu immoo Amaariyaadhaan nu barsiisan. Hoggaa dura manni barumsaa barame ganama daamuun yaafasasa lubbuu yana dada ati isa jetteetta ati bara. Barbanyana tatkota lakya sodada kajenisi. Hoggaa salfii galan immoo Amaaroj salfii tokko, Gaaloj salfii tokko, Leeloj salfii sadii. Waan nama kofalchiisu miti. Qaanii nuyi baannee dabarreedha. Na har'a yoo waa tokko namni dhugaa dubbate የጥላቻ ንግግር kanammoo alagaatu jedha isiniin hin fakkaatin. Oromoonis waanuma hin beekne ta'e ጥላቻ ንግግር የጥላቻ ንግግrii miti dhugaa dubbachuun የጥላቻ ንግግር hin jedhamu. Har'a kana sitti wal geenye waa'ee Oromummaa dubbachuufi Oromummaa niitii tokko nan beeka jetti sirgoo jedha Booranni nama akkanaatiin sirgoo ofirroo maqaan ishee Maskaram Abarraa jedhama. Oromummaa jechuu jaarraa abbaa gadaatu kooyinii godhe jette. Dubbiftaniittu matsaafa isheen katabde. Namni dubbisame iyyutuu duutanii isinii wayya. Innaa Oromummaa jechaani Oromoodhaa fi uumaa itti walitti dabalamee uumaan afaan Arabaati. Maaliifi Oromooni warri Oromoodhaaf
Wallaansoo qabu kuni fanaatik islaamistoota jechuudhaaf wanni isheen deemtuuf. Mee Oromummaa akkamitti ispeelii gootu? Namni beeku ispeelingii Oromummaa naa jedhi mee namni beeku? Jira namni beeku? Oromummaa waggaa jettan OROM emmiin sun maal ta'a? Dablii ta'a miti? Oromummaa dablii ta'a miti emmiin? Inni itti dabalame uumaa miti beekaa, mummaadha. Mummaatti itti dabalama malee nama, namummaa yoo jettu nama, namummaa. Emmiin sun dablii ta'a. Mummaadha malee uumaa miti. Isini galaa wannan jedhaa jiru. Ilmaan haraamoo soba hin qaaneffatu. Qaaniin beekan. Waan hin beekne beekna jedhanii odeessu. Histiriin isaaniis akkana. Afaan Giriikiitiin amma Afrikaa, biyya Afrikaa jedhamu kana maqaa Afrikaa jedhamu kana mana tamaariitti bartan miti? Mana tamaariitti miti kan bartan? Afrikaa utuun jedhamin dura maal jedhama ture? Afrikaan afaan laatiiniidha. Na utuu Afrikaan jedhamin dura kontinentiin kun maal jedhama ture beektu? Mee namni histirii barataa as keessa jira? Harka baata. Hin jiru namni histirii barata. Actually, kontinentiin kun utuu Afrikaan jedhamin dura Liiban jedhama. Do you know this? Kana takka dhageessanii Liiban jedhama. Katamaan Gondar, amma katamaan Gondar, katamaan sun kan keessa jirtu maqaa waradaa sana maal jedhama? Maal jedhama? Namni Gondar dhaqee beeku hin jiru? Liiban waradaa jedhama. Tigraay keessa Liibantu jira. Affaar keessa Liibantu jira. Oromiyaa keessa immoo lafi hunduu Liiban. Yoo hin dubbiftan ta'e bilisummaan hin jiru kana beekaa. Namni hin dubbifne bilisoomuu hin danda'u. Amma bara yuutiyuubii kana matsaafa yoo irraanfateera namni katabuudhaaf dubbisuu hin dandeenye bilisoomuu hin danda'u. Kana goba qabaadhaa. Dubbisuu jechuun dabtarii nootbuukii astamaariin nama barsiise dubbisuu duwwaa miti. Kanaaf iyyuu isin beeynu waa'ee keenya hin beeynu. Maaliif Liiban irraa geeddarame? Maqaa dhumti kontinentii kanaayyuu maaliif Liiban irraa geeddarame? Inni jedhus waan isinitti yaadu amma isin ol guddataa jirtu miti. Waan bade barbaadaa yeroon isaa ga'eera, waraabessi guyyaan yuusuutti ka'eera jedhamti Ali Birraa. Waan bade isintu barbaaduu qaba. So amma waa'ee traditionii dubbanneerra. Waggaa tradition jennu waan Oromoon darbaa dabarsaan ilmaa ilmeetti dabarsaa fide hundumtisaa beekumsi nuyi abbaadhaa, gadaarraa, aadaarraa dhaalle sun walumatti deebi'ee maqaa tokko waamamu tradition jedha. Inni lammataa consciousness. Maa inni consciousnessiin? Amma Amaariñaarraa bara OPDO kana Amaariñaadhaan yaadaniitu afaan
Galaduos ka. Grikota turre nuyi dur. Lawan nama dingu. Kanaaf iyyuu wanni yoo dhugaa qabaattan beekumsa dhugaa yoo qabaattan naman sodaattan. Dhugaa dubbachuun immoo biyyaaf tola. Aadaadhaaf tola. Soba dubbachuun biyya balleessa. Akka kunoo isaantu balleessan Oromummaa na'u sini mootummaa nama jiru kun Oromummaa na'u. Mootummaa nama jiru kun Oromummaa maalitti beeka? Mana tamaarii isa kamitti Oromummaa barata? Innaa waanuma ittiin Oromoo hadheessan, waanuma ittiin Oromoo xureessan barbaadu jedhu kun. Oromummaan Oromoo ta'uu wanni guddaan immoo achi keessa consciousness kan jennu kun afaan Oromooti. By the way, afaanni Oromoo expressionii Oromoo consciousnessii, expressionii beekumsa Oromooti. Itoophiyaan afaan Oromoo balleessuudhaaf wanni isheen hin godhin hin jiru. In fact, Ethiopia is a project. Akka afaaniitti, akka aadaatti, akka seenaatti Oromoo akka uummataatti dhabamsiisuudhaaf projektiin ittiin hojjetaa turan Itoophiyaa jedhama. Kun beekamuu qaba. Kun waan dhugaa walitti himan ta'uu qaba. Maaliif? Soba irratti biyyi ni ijaaramu, sobaan ni ijaaramu biyyi. Sobi negatiiviidha. Sobi hin diiga malee hin ijaaru. Kan biyya ijaaru dhugaati. Amma Amaara hoggaa jedhan. Amaarri inni hamaan Oromoo Amaara ta'edha. Amaara isa hama qushaasha. Kota awwaara haanaa, awwaara karaadhaa, hundee botoroodhaa. Kota Amaara taanaa, Amaara shawaadhaa, hundeen Oromoodhaa jedhanii. Kanaaf iyyuu Amaara hoggaa jettan gosa tokko miti. Ani in fact Amaara jedhanii hin beeku. Araadaatu maqaan isaanii. Araadaa jechaan nama safuu hin qabne, guddis badii, hattuu, sobduu jechuudha. Araadaa jechuudha. Akkas jechuudha. Araadummaadhaan biyyi kun ce'uu hin danda'u. Biyyi kun dhugaadhaan ce'uu danda'a. Dhugaan kun immoo seenaa keessa jira. Argaa dhageettii keessa jira. Argaa dhageettii Oromoo keessa jira. Argaa dhageettii Oromoo yoo ilaaltan tokko waan amma kitaaba kanan argitu miti. Faranjiin tokko dubbiseeti kitaaba kana meerree Amaarri yoo as keessa hin jiru naan jedha. Amaara jechuun modern jechuudha bara. Anaaf isin Amaara jechuun mana tamaarii Haile Sillaaseen modern education jedhee bane kana hundumti keenya bara kan mana tamaarii dandeefa Amaara ta'uudhaafi. Nan sobee akkasittiin nu barsiisan. Amma immoo gosa taasisan. Hin jiru amma biyya Amaaraa Gojaamiinis Gondariinis waggaa torba saantima kootti baasee itti deddeebi'ee jaarrolee isaanii dubbisee. Uummanni akkanaan jiru uummata qulqulluu, uummata garaa laafu. Amma yoo laaltanii inni kan faannoodha, inni kan xooraayiliidha, inni kan maalii jedha. Waa'eedhuma waraanaa malee wanni haasa'anii jiru. Sirba isaaniis yoo dhaggeeffattan kan Gojaam isiniin jedhaan jiru kan Araadaan isinitti maayira. Amma isaan biratti addaracha Araadaa isaan sirba miti. By the way, Araadaa jechuun kunis afaan Oromootti beektu miti. Araada jechuudha. Lafa suusiitti bahan.
suusii bahuudhaaf duri amma lafa bataskaanni Goorgisiitti ijaarame kan achi jalatti tamboo gurguruu, soogidda gurguruu, maal gurguruu achi dhaqeetu lafa araada abaluu eessa dhaqee araada bahuu dhaqee jedhu araada bahuu dhaqee achirraa booddee calqabatti poolisiin Itoophiyaa keessatti dhaabbate የአራዳ ዘበኛ jedhama. Aradaan hattuudha, cabarbaariidha. Isaan eeguudhaaf poolisii uuman zabanya. Warra cabarbaarii kana warra eegu Minilik የአራዳ zabanyaa uume. Isumatu deeme poolis saraawwiit maaloo waan jedhan kana ta'e. Lammaffaa dhukkubi biyya kana jiru yeroo hundumaa waggaa 3,000 himu. Waggaa 3,000 akkas goone abbaatochaachin akkas godhanii gaafa Haile Sillaaseen bu'e silxaanarraa 1974 akka Awurooppaatti biyya kana keessa namni xaafuuf nabbabuu beeku 100 keessaa nama 7 waggaa 3,000 garuu fidala qabu. Naman dinko. Jarri kun sobee hin dadhabu. Biyyi kun is a very young country. Kaleessa 1974 biyya kana keessa namni xaafuuf nabbabuu beeku 7% ture. Amma yoo gara booddeetti deemne yoo bara Minilik yoo dhanne moo nama meeqa ta'a laata? 2% faa ta'a. Yoo bara nugusa isaanii gara booddeetti lakkoofne gaa namumti xaafuuf nabbabuu beekuu hin jiru jechaadha. Kanaaf iyyuu wanni isaanii isin barsiisan soba. Sobaan biyyi ni ijaaramu hin diigama malee. Consciousness jechuun gaafa kana hubatte of bartee jechaadha. Gaafa of bartee Oromummaan maal akka ta'e beektee jechaadha. Kanaaf iyyuu Oromoon har'a jiru kun doktoroonni keenya, profeesaroonni keenya kun kan biyya ormaatti iyyuu ergamanii rakkoo biyya ormaa iyyuu hiikan kun akkamitti rakkoo Oromoo hiikuu dadhabanii yookaan jennu argaa dhageettii Oromootu hin beekan. Of hin beeku jechaadha. Of hin beeku jechaan maal jechaadha? Nama du'e jechaadha bara. Of hin beeku namichi kun of hin beeku. Of beeka of hin beeku. Rafaayeera jechaadha bara namni rafeef namni du'e. Hirribi bara du'uma xinnoodha miti. Hirriba du'aa kanarraa gaafa kaatan Oromummaan maal akka ta'e bartu jechaadha. Afaan Oromoo beekuun, argaa dhageettii Oromoo beekuun, dhawaaf dhibaayyuusaa, tarrabbaa dubbisuusaa, soqaasaa faqasaa, buusaa gonofoosaa, gadaasaa, aadaasaa otoon beekin akkamitti waa'ee Oromummaa dubbachuun danda'ama. Rakkoon keessanii waggaa mana barumsaa dhaqxanii isa kana namni isin barsiisu hin jiru. Kan isin barsiisanii waa'ee Atsee Lubbuna Dingil, Atsee Galaadoos, Atsee Suusiniyoos. Kun hunduu maqaa Giriikiiti by the way. Bataskaana Finfinnee keessa jiru kana hin dubbiftani malee utuu dubbiftani dhibba keessaa 80 Giriikiitu ijaare. Do you know this? Giriikiitu ijaare. Amma wanni sagaduma isaanii keessallee afaan Giriikii. Garuu yoo maali kun afaan maali ta'ette Gi'iziidha siin. Gi'izii maal afaan du'etu jira siin. Silba afaan du'e jiru. Gi'iziin afaan Tigireedha. Afaan Tigireen irra dubbatu kun Gi'iziidha.
Afaan Oromoo waggaa 200 dura dubbatamuu fi afaan Oromoo hinnaarra dubbatamu adda. Afaan Tigiree inni waggaa 200 dura dubbatamuu fi afaan Tigiree hinnaarra dubbatamu adda. Hinduu ejaa miti garuu. Akkuma Laatiinii fi Girikii nuyis laangojii du'e qabnaa. Yeroo baay'ee ani waan nama gaddisiisu waa'ee Itoophiyaa waggaa dubbatanii Ingilizii faa wajjin kompeerii godhu, Faransaayii faa wajjin kompeerii godhu. How can you compare a dwarf with a giant? Ingiliziin bar biyya industrial revolution keessatti deddeeme, biyya lafaa zarafee soorome. Kun waluma sadaf akaayidha haadha geessarraa saamee biyya ofii hin jedhu. Meerre developmentii meerre maaltu jira? Karaa dhumtillee karaan asfaaltiin barma wayyaanee kana argina miti jedhan soba jaalala wayyaanee miti garuu dhugaa dubbachuun barbaachisaadha. Waan magaalaan kun fakkaatu beektanii bara wayyaanee dura warri umurii kootii gaarii gootanii beektu. Waan baay'een sobarratti ijaarame wanni biyya kana. So problemiin biyya kana soba. Inni dura seenaa isaaniitu soba. Seenaa isaan seenaa keenya. Seenaa Itoophiyaatti jedhan kun soba. Akka inni soba ta'e agarsiisuudhaaf hamma dandeenye matsaafi kun kan katabameef. Kaleessa biyyi kun, this is a very young country. Waggaa 3,000 dhiisi. Biyyi kun kuma jechuun lakkoobsa kuma jedhu kan. Lakkoobsa kuma gaaf tokko Finfinnee Universitii irra bashannee ala dhaabbadhee caammaa xarasiifadha. Warri Jehovaa Witnessii tokko Saamsonaayitii borsaa babbaatanii ani immoo sallaayii wayiitu gammachuun ribshaa kaasiisa jedhee sallaluu dhufee laata jedhee sodaadhee laala karaa gama jaartu. Jennaan achi as cehan. Ceehanii na bira dhufeetii Tanasilinen jedheen ወንድሜ የዘላለም ህይወት ትፈልጋለህ? አንተ አልፈልግም እንዴ? ቦርሳት ባቴ ደማ ዘላለም ህይወት ሐራሙ ደግሞ ኦሮሞን ፈረንጂን ስምትን ፊነ አማሪ ስምትን ፊነ ዋቃ ዱሩመ በይና ዋቃ we are Oromos because we believe in Waka. Kan Oromon taasisu inni guddaan warra Waaqatti bulu ta'uu keenya. Isa kan Oromoon taasisu. Ammanni kan keenya kuni yoo garanatti biyya Ameerikaanii keessa waldaan kiristaanaa torbanitti waldaa 4 on the average amantii 4tu invented ta'a biyya Ameerikaanii. Torbanitti almost one religion every day jechaadha bar. Torbanitti amantii 4 maqaa itti baafatanii inni kun የሙሴ በትር jedha, inni kun ለሰደር የያዕቆብ መሰላል jedha, inni kun kan ንጹህ ምንጭ jedha, inni kun አለቱ ድንጋይ jedha. Kuni waa'ee Waaqaa miti, waan itti waa shaqqalanii soba. Dhiyoo kana nama wajjin wal lolle. Nama fira koo jabaa tokko wajjin wal lolle. Dr. Sambatoo jedhama.
Hafu. Anyway, ama gurruma ittiin dhageessu yoo qabdi waaqatootti mul'isaa isaanii. Waa'ee Oromummaa kana kan katabe keessaa tokko immoo Asaffaa Jaalataadha. Asaffaa Jaalataas eeguma an waa'ee Oromummaa katabe booddeedhatu katabe. Katabee jennaan warri publish godhu aniisaatti ergan review godhii jedhanii jaartii gotti ergan. Isheen ilaalteeti maal waraqati kunoo kanaan dura published ta'eera. Nama ijoollee high schooliitu qalbiif akkana godhata malee waraqanni kun already publishedidha. Wanni Asaffaan balleesse tokko Oromummaan ideoloojiidha jedhe. Kanaan sarraan eeguun ture. Oromummaan ideoloojii miti. Ideoloojii jechaan maal jechaadha beektu? Ideoloojii jechaan walakkaa soba walakkaa dhugaa walitti dabalanii haasa'uu jechuudha. Ideoloojii jechuun hiikaan isaa kanuma gabaabaatti. Kanaafi ani isa kana Asaffaan jedhu sanas hin fudhadhu jechuudha. Har'a immoo mootummaa amma jiru kanaan matsaafa isa Being and Becoming Ethio 360 irratti matsaaficha akkanatti agarsiisaniitu Oromummaa mangiste. Abiy ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ dheengadda waggaa 5 hin guunne eega silxaanatti dhufe matsaafi sun 1994dha kan inni katabame. Jarri kun hammam akka isheen sobduu taate isin agarsiisa. Dhugaan karaa isaan karaa dhugaan bahe takka ba'an hin beekan. Seenaan isaanii soba, afaan isaanii soba, kakaan isaanii soba, amantiin isaanii soba. Soba malee sobumatu miilaan kirabaatii hidhatee surree tokkofatee sobumatu karaarra. Audio Jungle.